ramtanii jirtanii buna keessan dhugaa bika adda addaa taa'aa waliin daawwachaa jirtan hundi keessanuu shaahaa jechaa nu daawwadhaa isiniin jennaa. Mee dura irratti yeroo tan ta'e aarsaa gootee sagantaa teenya kabajjee asitti nu argamuu feetiif hedduu galatoomii baga nagaan dhufte Maagii. Baga nagaan dha'ee kabajjee na yaamuu hajjii. Xiqqoo sagalee ol nu. Sagalee ol sii fudhaa. Yaa xiqqishoo. Akka warri dhagoo. Amma ni dhageenya. Yaa. Toomatillee naaf yeroo feeti. Dhagoo jirtanii warri manaa aanna biraa xiqqoo sagalee qabu jira. Okay. Mee kallattumaan gara sagantaatti seennaa. Mee maqaa kee guutuu Maagiin eessa dhalattee eessa guddattee amma hoo eessa jiraatti warra hin beekneef of ibsime. Maqaan kee guutuu Haji Ahmad Nuuree naan jedhani. Dhaloota kiyya Galamsoo. Ani dhagahamaa garuu. Yaa warri manaa dhageessanii. Dhaloota kiyya Galamsootti dhaladhee bakka itti guddadhe gaanuu fidiyyaa amma hamin irraa filaan beeku Finfinneetti waan guddadhee Minisootaattis guddadheen jira garuu jireenya kiyya irra guddaa umrii keessa jiraadhee ijoollummaan biyyaa bahee garuu dhaloota kiyya Galamsoo kifilii sadii irraa ka'ee amma silaa sagalii Finfinneetti maradhee markaatoo bakka jaamiyaa safarmoo bakka minaalee saraa ganda jaaniin santiin ture san booda immoo Minisootaatti gallee Minisootaatti jiraadhe ilaa ammaa asuma Minisootaa Oromiyaa xiqqoon jiraadha jechuudha. Waaw ulfaadhu mee Maagii jechuun maal jechuudha mee maqaa kee maqfiraadha jettee Maagii kana eenyu si baase mee akkamiin baafachuu dandeessa? Maagiin kun irraa dhufee gaafa ijoollee maqaa maqfiraa jechuun hin danda'u ture. Iskuula gaafa baradhu biyyatti maskiraan ittiin jaabeeta maqaa kiyya hedduu natti ulfaata ture. So Maajii Haaroon yoo beekte sirba albiraa illee baaftee ture. Xiqqoo ture. Ishillee maqaa ishii maqfiraadha akkuma kiyyatti Maajii jettee maqaa jijjiirattee baasaa turte. Sanirraa kan ka'e akka qoosatti ijoolleen jechuudha Maagiidhaan jechuu eegalan achumatti dura jechuu gaafa ijoollee maqaa kiyya pronouns godhuu gaafa dadhabu Maaguma naan jedhan sanirraa qabatanii Maagiidhaan jechuu eegalanii achumaan maqaan sun harti qabatee amma namni irra guddaa waan eegalan Ameerikaa fa'aa dhufee booda Maagiitiin jettu fakkaata. Garuu nikneemiin kun biyyumarraa waan naa kenname Maajii haja'u sanirraa Maagii naa godhanii biyyatti Maagii jechaa naamaa turan achumaan irratti qabatee amma guddaa beekamoo eegale. Sadiifoota Maagii jaarii sirra buggaasa. Tole mee Maagii meegaa namni hundi gaa of ibsitu kun ulfaata. Mee Maagii nama akkami mee ofii feetii gabaabsi of ibsi. Sagalee xiqqoo ol nu kaasii yoo jira warri manaa. Ifama yaaboo telefoonan seeneen beekuu tanaafi nuuf kalchaa jeeni. Maagiin haadha. Maagiin haadha manaati. Maagiin intala haati tiyyasas jiraatti ilmoodha. Maagiin dubartii Oromoo nama viijina qabu tokko nama dura laalu hedduu immoo dura illee laalu nama bakka irraa dhufe illee irraanfanne nama komiitii Oromoo akkaan jaalatu nama Oromoo akkaan jaalatu nama if jaalachuudha Oromoo jaalachuu jechuun if jaalachuu nama akkaan if jaalatu yoo jeerra naa wayyaana Oromoon akkuma qaama kiyyaa akkuma itti hangan laaluuf jechuudha. Nama akkasiiti nama biizinasa jaalatu barnoota kiyya biizinasaaniin xumuree biyya kanatti jechuudha. Kanaaf waan adda addaatiin hojjedha asitti karaa biizinasaatiin jechuudha. Sanirra darbee egaa Maagiin nama hawaasa Oromoo guddisuuf jiru biyya kana keessatti ispeeshaalii diyaaspooraatti addunyaa irratti akka Oromoon beekamtu waan babbareedaa nuti qabnu agarsiisuun gaafa rakkinni nuti dhufees frontlaayinarra warra fiigu keessaa tokko. Kanaaf Maagiin waa hedduu akkana jee waan tokko keessa kaa'ee sitti himuu danda'u. Maagii jechuun really waan hedduudha biyya kanatti. Oromoo guutummaa. Dhageessanii jirtanii. Tolee mee Maagii ijoollummaa keetirraa xiqqoo nu taphachiisi. Akkamitti dabarsitee ijoollummaan kee mee biyya tanfaadha baqattee egaa biyyee dura deemtee jirta. Haala kamiin dabarsitee ijoollummaan kee? Ijoollummaa jechuun gaafa biyya jiru baantamoo ijoollummaa gaafa eegalu? Ijoollummaa gaafa biyya jirturraa akka haala kamiin dabarsite? Gaafa biyya jiru akkuma siin jeetti Galamsootti dhaladhee warra keenyallee warra qabeenya warra qabu jaamu san keessaa miti. I think sanumaatu maybe strong na godhe jeen yaada. Backgroundin yoo ilaalte annamaa haati tiyyalleen magaalaa keessa waa gurguraa turte dur Galamsootti namni ishii beeku hundi ni beeka. Anilleen ijoollummaa kiyya sanumaan hojii dabarsaa ture.
garuu iskoola yeroo hundaa'u iskoola irratti hedduu nama jabeessu abbaan kiyya akka beekamutti faamilii hedduu qaba. So namni gaa you can imagine ilmaan 32 qabu bakka hunda ga'uun ni ulfaata. So kanaaf yeroo hedduu nuti haadha fi irratti dippendi taanaa jechuudha. Maalis ishilleen ijoollummaan nu dhalte. So biizinasa amma gaa qaraatiidhaan irratti otoo godhamiin ifumaaf street smart warra jedhanii Ameerikaatti street smart yennaa warra ol barnoota malee hojii hojjetuu danda'u keessaa tokko ishiin. So I think kannaa sanillee hara shirraa illee waan xiqqoo fudhadhee natti fakkaata hara saniin hanga qaraatiin irratti jabeessu maleedha. So sa'itti dabarsine galamsoo mootummaa ati xiyyaa karaa suudii deemtee abbaa kiyya biratti galee Finfinnee jechuudha. Finfinnee yeroo hanga ta'eef Finfinnee keessa jiraadhee obboleeyya kiyyaa hojii abbaa kiyyaa hojii jechuudha. Namni hedduun waa'ee afaan irraa gaafa kaasan akkamitti afaan Oromoo kanatti haasottanii jaanii namni warra keenya beeku Finfinnee keessatti afaan Oromoo keenya ni beeka. Abbaan kiyya dur gaafa nuti ijoollee ulee qaba ture gibbii keessaa barkaatoo keessatti jechuun gaafa alaa gallu yoo afaan biraa haasofne ulee saniin garafamta. Mana kiyya gaafa dhuftan afaan Oromoo haasoftan. Ala gaafa baatan afaan biraa haasoftan malee mana keessatti afaan Oromoo malee haraam ture waan biraa haasofni. So haala sanii sabboonummaa saniin guddannee jechaaf siin jee so ijoollummaa kiyya akkas fakkaata. Hedduu warra faamilii hedduu walitti dhaluudha. Faamilii kiyya hedduu very close warra hedduu wal qabatu akka heddummina keenyaan sila faamilii akkas jettee wanni miti. Haalan walirratti qabeenya guddisa abbaan kiyya. So haala saniin dabarsee eegas immoo karaa Keeniyaatti deemnee akkuma namni hundinuu beeku yeroo san yeroo hamaa ture yeroo akka Oromootti Oromoon hundi ittiin Oromummaan isaa itti gaafatamtii ta'e akka qo'ashina keessa seenee yeroon sun nuti immoo wanni xiqqoo adda godhee Finfinnee keessatti yeroo nuti qoftiin Oromoo taanee ganda san keessa yeroo hunda viizitti godhu poolisii dhufee jarri kun maal hojjetaa jira jee namni nama wanta jawwa eegalaa jechuudha yeroo san warra abaaboo jira jinni jira mana keessan dhufanii akkasumaan akkasiisanii hedduu abbiisu godhamaa turre. So sanumaan waan wal qabateen biyyaan sulleen akkuma Oromoo biratti baqannee deemnee so Keeniyaa baatii 5 akkasii taa'ee baatii 5 baatii 6 maybe 1999 early jechuudha karaa Ameerikaa dhufe. Gaa Ameerikaa dhufnaan immoo waan silaa ijoollummaa itti hawwitu waan agartu san ammas waan keessa dabartisan ittiin deemuu feetu waan sanitti deemuu feetu. So I think dhummaan raaf gaafa ijoollummaa rakkinaan eegalte bakka takka geesse waan sanitti hanga deemuu feene ni jabaatan akka fakkaatan santu hedduu jabinoonni naa ta'u waan irra dabartisan gaafa yaadde bakka san akkan ifiifillee ittiin deebine even generation dhufulleen waan san irraa akka barnoota argatuuf hanga takka jabaadhee fookas godhee jechuudhaan jiruu kiyya irratti hojjetaan ture milkaa'ellee achumaanu garuu waan tokko tokko waan inni hojjetaa jiru irratti akka ijoollee xixiqqoo nama lafaa haatu waan kiyya kana ilaalanii jechuudha yoo ishiin bakka san keessa illee ga'uu dandeenya jaanii akka gartee abdii godhatanii irratti hojjetan waan tokko yoo jabaattee gootee jaalatti dhuma geessa bakka san beektaa waan san irratti hojjetaa jirra. So ijoollummaa kiyya akka fakkaata gaa. Konnekshina kiyyaa dhaabbate na dhageessaa? Nagayaan. Okay. Mee maagiin egaa nama biizinasaasis taatee akkasuma pirezidaantii Osfaanaati. Maagiin akkamitti haala kamiin gara pirezidaantummaa Osfaanaa kanatti dhufuu dandeessime? Haa wal qabatee miidhaan yookiin dhiibbaan sirra ga'e hoo ni jira pirezidaantii yeroo qabattetti? Telefoona biyya fakkeen argaa waan jirtan argaa jirtanii. Yaasin jirte. Waan khayr qabu ofisa keessa. Ashira. Pirezidaantii Osfaanaa gaa akkuma nama wantatti warumaala taa'ee kumataa keessaa tokkoon ture ani Osfaanaa eegan biyya kana dhufee meebii waan yeroo harkaan lakkaa'amu yoo nafe malee hafeen beeku. Maaliif Osfaanaa waan tokko diyaasporaa gaafa jiraattu organizationii tokko Oromoo tokko godhee walitti qabee deemoo jiraatu Osfaanaa tokkicha. Regardless jechuun waan fedhe amanii waan fedhetti amanii politikaa viyuu fedhe qabaadhu Oromoo taanaan bakka sanitti argamta. So sun waan guddaa ture nuuf akka Oromootti walitti qabamnee bakka sanitti walitti argamu jechuudha. Sun akkuma jirutti ta'ee rakkina adda addaatu irratti himamaa Osfaanaa finaanshaalii haa ta'u waan adda addaatiin hedduu komatama. So sallaaleen ala taa'ee irraa haasawra yoo ta'ee yoo kana wayyeessuu yoo hin dandeenye wayyeessuu yoo hin dandeenye immoo at least gaafiileen qabu sun naa deebi'ee maaliif wanti kun akka wanni ta'e akka ta'e
gaafii san deebinaaf waan jirurraa itti ka'e yeroo hedduu organizaationa dhiiraan gaggeeffamaa baratame waggaa 23 jechuudha dhiiratu gaggeessaa ba'e yeroo duraati dubartii itti ilaamu isheeti akka jechuun liidarshiippii keessa jechuudha. Sun xiqqoo nama sodaachisaa fiifuu gaafa teessee bakka san agartu bila takka agartee wanti intimideetiin nama biraatiif intimideetiin nama godha. Garuu immoo hojii xiyyaa warra guddaan dhiiraa hojii hanga ta'eef sunnan rakkine dorgomiin godhe isaan illee beekaa waan tokko gaafa dhiibdee bakka takkaan geesse yoo bu'aan hin jiraanne mee liidarshiippii kana jijjiirree wanni biraa yoo dhufee waan jiru tokko I think mataa keessaa qabanii. Kanaaf mee dubartiif ammas chaansii kanini haala halluu waan jaamurraa na filan haa galatooman. Egaa san egaa filamee waa hedduu jijjiiraa hedduutu dhufee dhiibballeen akkuma jirutti oduma jiru tokko ati sometimes beektaa nuti dur waan akkasiis waan jiru nuti fakkaata dubartiin maaliif nu ajajjii waan jiru san nama guddaa farraa eedaa nama xiqqoo umriin ol deeme farraa maaliif wanni baratan habiraan gatee nama yaan garaan eegdu. Surprisingly garuu gaafan organizaationa kanas ta'e nama yaan garaan waan akkana arguu eegalee akka waan maaliif ajajarraa fudhadaa tokko san keessa dabarree as geenyarra garuu immoo majority 90% hanga jaamu tokkotti itti amananii waan nan hojjedhaa jiruu fi viizhinaa nama fidee dhufe san itti amananii warra na jala hiriiree na hojii hojjetu jira dhiiruma jechuudha haa galatoman isaa illee sanii achitti riili wanni biraa rakkoo adda addaa illee kan dhufee jiru garuu wanni jiru maali dhiibbaan guddaan kan jiru motiveetii godhan beektaa yeroo namni tokko leadership especially guddina akkanaatiin jijjiirame duraan dhiiran deemaa amma dhalaatu dhufe expectationaaf guddata jechuudha. Maaliif mee maal hojjetti waan jiru guddata sun mataa isatti wanni guddaa qaba dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif namni every year waan addaati expect godhamee waggaa lamaan amma goonee waggaa tokko koronaaf jecha irra dabarre. Kanaaf amata lamaan goone kana amata dura argan amata itti aanu yoo maali waan jiru jiran sunuu mataa isaa dhiibbaa tokko jechuun maaliif saba guddaa kana kan hin qabee hoogganee deemaa jiru biyya alaa kanatti. Kanaaf sabni guddaan immoo waan guddaatu malee ani akkasiin yaada nama tokkotti Oromoon saba guddaadha waan bareedaa waan guddaatu malee jeetii yaada. Nama waa hunda riskii illee fudhatu sodaadhu saniin hin beekamaa chaansii personal life irratti waa'ee biizinasa hojjetu kana irratti iddoo riskii fudhadha. Namni sodaata irra guddaa waan hin qabu yoo kasaaree waan akkasii jiraan immoo all of for nothing ija. Hunda kanneen takka argatu takka dhabuu san chaansii sanii fudhadha ilaa ammatti birkii guddaan qabaa sana irratti. Kanaaf I think akka Oromootti waan bareedaa hojjenne jeetii yaada. Dhiibbaan jiru qaafama waan moor namarraa barbaadu yoo taate malee akkana biraa wiilii waa takka nama gadda. Mee dhiyeenya jidduu takka maagiin Oromoo miti Arabaa waan jaamutu deemu ture feesuu irraa maagii Oromoodha moo Araba moo miksiidhaati beektu dhufaati. Maagiin beektaa amma Oromummaa namaa namni akka itti ilaalan beekamu Oromummaan dhiiga qofaa dhalachuu qoftu. Oromummaan gochaan sirrii. Goobanaa illee Oromoo ture. Kanaaf itti dhalatu qofaa miti hojii keetti Oromoo nama godha malee namni tokko yoo faranjii lafaa kaatee Oromoo ifiin jette 100% haa godheetti fudhadhee qeebaleeni hojjechiisa malee ati Oromoo miti tanaa achi Oromoo gargaaruu hin dandeessu jechuudha. Kun dogongorri warri tokko beektaa gaafa sammuun nama dhiphattees waan haasoftuuf waan istuun beektu. Kanaaf sana akkasumatti isaan hedduullee baazar nan godhu. Oromoo illee ta'uu baaddee baazar nan godhu maaliif eegas saba kana jaaladhee saba kanaaf hojjedhee Oromoo ta'uun kiyya dhiigan doesn't really matter. Garuu immoo deebisaa si deebisuuf maagiin 100% Oromoodhaan meeksiin qabu. Hangam beekutti Oromootti nuti beeka amma. Dhugaadha. Karaa haadha tiyyaatiin haadha tiyya miksi silxee guraagee hojii miksi waan tiyya malee Arabummaa inni joosan bakka irraa fide. Tole mee maagii waan sadii waan Oromoon saba biraa caaltuun akkasumas waan lama waan Oromoo duubatti hambisu irraa nuuf himi. Waan sadii waan Oromoon saba biraa caaltuun waan lama immoo waan Oromoo duubatti hambisu. Oromoon waa sadii wanni ittiin caaltu saba biraa Oromoon saba garaa bal'atu saba gaarii. Akka uumatti akka namatti Oromoon gaarii gaaromina keenya kanaatu nu miidhe ittiin deebi'a sanitti. Ammas Oromoon qabeenya mataa ifii qabdi. Saba biraatiin wanni ittiin caaltu qabeenya rabbii illee qabdi.
sanii ni caalti. Sabira wanni biraa immoo ati gaa sabni sabarra caalu namni namarra hin caalu garuu haa ta'u uumaadhaan odoo hin taane namni hundinuu uumaadhaan gaafa uumame rabbii wal buqixa uume garuu immoo waan rabbiin kanneefiin ittiin irra caalu jechuudha sabiraatiin isaanii kan biraa immoo siistama qabdu jechuudha amma gadaa siistama keenyan yoo ilaalte sun waan addunyaan irraa silaa fayyadamuu qabdu waa sadeessaniin sabira irra hin caalti yaada. Waan lama waan Oromoo duubatti hambisu jettee kayaattu. Wanni lama wanni Oromoo duubatti hambisu yoo jiraate tokkummaa dhabuudha tokko. Sun akka sabattiif duuba ammallee nu harkisaa waan jiru waan duraan illee ittiin duuba ittiin hafu. Tokkummaa dhabuu fi wal dhaga'uu oolu. Eekaa fi dhaga'uu ooluun hedduu nama nu miidhaa. Wal jala deemuu oolu jechuudha. Oromoo wal jala deemuu kana ni qabnaa hanga ta'utti guutuma guututti duuba nu hambisee odoo hin taane garuu impaaktii guddaa nurratti akka sabatti nurratti fidaa jira. Beekaa keenya beekaa inni beeknee wal jala deemuu tokkummaa dhabuu jechuudha. Amma kanatti sooshaal miidiyaan bakka bal'ate kanatti wal maqaa wal xureessuu wal balleessuu waan adda addaa gartee akka sabatti Oromoon amma waa'ee poolitikaa keessa yoo seenne poolitikaadhaan paartii adda addaa jira. Gahaa miti Oromoodhaaf paartii namni jiru kunuu akka sabni keenya silaa saba guddaatiin haa ta'u garuu qabaanni akka qabnutti akkuma jirutti ta'ee yoon poolitikaa tokko yoon deeggaruu baadhe kaaniin arrabsa. Sun akka sabatti hedduu nu miidhaa jira. Alagaan nu laala. Ispeeshaalii yeroo ammaan tana sooshaal miidiyaa fi teeknooloojii akka guddate kana warra nu jaalatu qofaa miti. Kan nu jibbus ni ilaala. San immoo diina gammachiisu. Ani yoon Hasan jaaladhee abdii jibbee abdii arrabsuun qabu. Garumatti qabadhee Hasan deeggaruu qaba malee Hasan deeggaree abdii immoo maaf deeggartan jee warra deeggaruullee arrabsuun sun dogongora akka sabatti fiifuu hedduun qabna akkuma jee sanitti fiifuu lamaa sadii qabna lamaa sadeen qabnu kana yoon feen illee dura dhaabbatu oolu malee maqaa wal xureessuu wal arrabsuu wal xiqqeessuu sun sababa biraa biratti sanii gad nu godhaa jira kanaaf yoo dandeenye enerjii keenya san diinarratti achii garagalchuudha malee waliin wal duratti akkanatti wal xiqqeessuu sun hedduu nu miidhaa jira akka sabatti itti yaadu. Ulfaat konnekshinii خيام خيتي أنا رجوع جرت أماك أجان جراسي أرجل لين جرا جدون تكو أصوني في ماجي نما بيزنسات هو باتة نما كم تاسي ترمي ماجي نما بيزنسات هو باتة نما maybe medical field هسه دلائي بيتا قافة على خلباتو especially ميسودا هستي أك عاداتي Oromoo fi Somaaleen ilmaan isaanii takka dooktar yoo dooktarummaa dhabdee narsii haa ta'u akka feetu. Haroo meedikaal fiildii kana uummatee akka ta'an fedhanii yeroo dura kolleeja eegalee akka narsiitti eegalee ture ni yaadadha. Itti gaafanii immoo narsiin ta'uu waan biiza saddeema gaafa jiruun rifatti maallaqa lamaa lakkaa'uu deemtaan jette maaliif akka waan heeran meedikaalli nurratti tumamee tokkotti fudhanna ala kanatti. So I think fiilduma isa keessa jira yaade yoon silaa biiza keessa jiraachuu waadde. Ulfaat. Osoon fi bilisummaan bifa qabaatte maal fakkaatti ture maagi? Bilisummaan fuula xiyyaafee kana fakkaatti. Bilisummaan maal gaafate fuula uumamu akka ta'u deebisaa addaan laa deebiste. Osoon fi maallaqa addunyaa guutuurra carraan si kennamee footoo nama tokkoo qofa irra kaayisiin jaani. Footoo eenyu maallaqa gubbaa keessa? Footoo nama tokkoo qofa. Lama naa goota. Hayyee lama si godhe. Duraaf duubaan. Tokko qofa filatu danda'u kanaan beekte nama lama. Hayyee. Nama yoon maallaqa san gubbaarra kaa'uu kan hin danda'u ta'e footoo Jalmarrootii fi footoo Jawaar Mahammad irra fayyada. Jalmarroo fi Jawaar. Ulfaat. Okay, gaafiin itti aantu maal jetti seetee mee maagi waa'ee abbaa manaa keetirraa mee xiqqoo nu taphachiisi akkamiin wal agartanii abbaa manaa qabdaa haadha ilmootii haadha akkumaati jettetti soo mee xiqqoo seenaa jaallatee sanirraa xiqqoo nu taphachiisi bira kunnaa kana. Abbaan manaa kiyya warra Baalee Gobbaati. Garuu asirratti wal baranne minisotatti wal baranne akkuman high school graduate godhee jechuudha. Amma tokko 8 ol fuudheedhaaf inni. So yeroo sanaan akkuma siin jetti faamilii guddaa keessaan dhufe
ijoollee dhiiraati wajjin biyya kana jira obboleeyya kiyya. So dhiiraa wajji haasa'uun dhiira dubbisuun wanni akkasii hundi haraama. Isaan biratti uleessa eeggata. Akkuma biyya sanitti jiraachaa turre gaafas jirus. So kanaaf kolleejatti gaafa dura wal baranne karaa an kolleejan barataa ture gaafa san inni yeroo san kolleeja biraa ta'u malee kolleejuma barataa ture. So saahiba isaa wal barsiise. Saahiba isaa immoo anaa wajji wal beena ture karaa faamiliitiin akka faamiliitiin. Yeroo wal barsiise akkamatti akkuma Oromummaatti wal barsiise malee waan biraallee miti. Si barachuu fedhaa bakka sirraa eegalee haayaan jedhanis akkuma nama Oromoo tokkotti malee waan biraa hin jiru ture. Yeroo san yeroo umriilee hedduu xiqqoon turanii. So yeroo baba'uu feetu san irraa manaas makiinaas hin qabu ture gaafa sadii akkuma siinjii haa iskuul yeroo san fixuu fayyaa. Inni immoo yeroo san makiinaa qaba ture nama xiqqoo guddaadhaa mata afur akkana caala. So big deal ture nama makiinaa qabu dhufanii fuudhanii muuvii si geessanii filma ilaaltanii waan akkas akkasii. So haaluma sanii wal barre gaa'ee sabboota gaa kunoo ilmaan afur hin geenye jechuudha. Laafinni wal barre baatii meebii baatii sadii baatii afur wal fuudhuu keenya dura jechuudha. Baatii sadii baatii afur wal barraan waa'ee biraa dhufnaan dura faamilii gaafattu baay'een ta'uun jee akkuma dursaanitti meebii old style naan jaan ijoolleen jedhee gaafa madhagan. Really akkasuma ta'u dandeettiin godhin heerumte daaniyaan. So haala sanii wal fuune. Eewwan amma amata almost kudha amata kudha meeqa? Ama kudha saddeet jedha. Ana ama kudha saddeet jechuudha. Umriiti yommuu kaalkuleetii godhinaa gaafa ama kudha saddeet. Okay. Amata kudha saddeet jechuun jaalalti teessan eega wal fuutan boodaa jechuudha. Malee san dura jaalalaa. Eega wal fuudhee waliin hafin jaalalli keenya. Waaw. Namni akkuma saahiba kiyyaati. Ammallee saahiba kiyya yoo ilaalte namni jaarsa kee saahiba kee naan jaala. Maaliif akka jaarsaaf jaartii naaf inni moora akka saahibaati beekta. Innis saahiba biraan qabuudha malee anis isa malee saahiba biraan qabu yoo agartee jiraatte hiriyaa hedduun qabu anis nama hedduu hojjetu. Innis akkasumatti hiriyaa hedduun qabu. Naaf inni bakka itti argamu. Beebii kaameeraa farratti hedduun argamu malee inni an jiraanne nama jira inni duuba sanarra. Saahiba kiyyas moora. Mee waan sadii waan abbaa manaa keetirraa amala isarraa jaalattu waan sadii nuuf himee. Kudha sadii odaa goote wayya. Waa sadii yoon jaaladhu tokko nama gaarummaa isaa hedduu nama gaariidha. Nama hundaaf rakkataa namni hedduu waan sanii irraan beeku. Maaliif nama hedduu haasa'u miti hedduu dhaggeeffatu jaalata. Waan sana hedduu nama jaalatu isaa hedduu nama kabajaa. Kabajaa inni namaa qabu hedduu nurraa jaaladha sun tokko. Lammata immoo Ismaa'il isaa jaaladha ilkee isaa hedduun jaaladha. Hundumaa qofallee jaaladha. Nama qofallee hedduu Ismaa'il godhannee womboffee dhiyoo itti naaru Ismaa'il godhee irra dabra sana hedduu nurraa jaaladha. Kabraa immoo haala inni itti na jaalatu sana irraa hin jaaladha. Maaliif yeroo tokko tokko hedduu akka nasiiba qabuun itti himaa. Maaliif namni hundi waan inni qabu san namni hundi hin qabu. Abbaa manaa akka saahiba keetii waan ati itti amante hundi godhi namaan jiru very few hedduu warra xiqqaa jira malee warri hedduun hin jiru. Inni immoo waan tokko annin godha eegan jeefu eegan ani itti amane if duballee hin jiru maaf godhuu dandeenya yoo wanni sun waan ta'u taanan dhuma goota namni biraa godhuu dandeenya atis waan dandeessaa jira. Hedduu kaanfidantii guutuun irratti qaba sanii isaa hedduu nurraa jaaladha. Rabbi ammallee umrii waliin isin haadhee rasuu isin jennaa nu eebbisaa warri koomantiitis. Mee wal fakkeenyi keessan maali? Ati fi abbaa manaa waan takka waan isin wal fakkeessu nuuf himu. Naa fi abbaan manaa kiyyaa completely warra opposite jaansa keessaa tokko beekaa. Waan tokko waan naaf inni walitti tokko qabnu like wanni tokko ni jira. Garuu sanii achitti immoo hedduu opposite I think sanii hunda fakkaata. Opposite attraction hajaan san. Santu naaf isa deemuun jiran. Ani yoo laalte nama fayyifaa yoo nama hedduu taphatu nama wajji akkaatitti yebaantu yoo waraabessa nama bira keessa namatti jijjiiressa eega. Nama hangas takka taphatu jechuudha. Inni immoo nama calja'u waraabessa bira keenya waraabessa sanitti deebita malee hin dubbatutis akkasuma ta'a. So nama hedduu callisu naaf inni hedduu opposite. Garuu wanni tokko nu godhu naaf inni dudachuu nama hedduu hojii jaalatu. Inni illee nama hojii malee yoo taa'anii du'a malee taa'uu hin danda'u. Anis akkasuma mana taa'inaan jennaan ifa jeesii irra nama mana taa'uu hin danda'u. Isaa wajjin dhanuu kanatti haasawaa turre waa'ee dubartii fi kanarraa namaa wajji haasofne san irratti haasawaa irra dubbataa turre akka dubartii typical dubartii amma
Ameerikaatillee haa taatu biyyaa haa taatu Faransiillee haa ta'uu feete yoo taate dubartiin tokko tokko warra mana taa'ee maan guddisuu nyaata godhuu sunillee nama beeku dalagaa guddaadha beeku namni hin beeku malee dalagaan ishiitu 24 hours hin dhumuu sun mana keessaa. Ani dubartii akkasiitii beekti yeroo dura na fuudhe irraa beeka nama mana taa'ee waan sila dubartiin hojjetu qabdu san hojjetu wanta uummati waan san ala gabbee dhagaa cabse san nama biraatti godhu naa wayya malee nama ala fiigu 24/7 jechuudha innilleen waan san wajjin sheer godha innis nama akkasiiti nama hedduu hojii jaalatu nama pirinsipiraan fuluu anilleen akkasii so sun tokko nu godha sanii achi immoo waanuma tokko waan walitti qabnu qabna akkasii. Mee Oromoorraa dubartii lama akkaan dinqisiifattuu fi akkasumas dhiira lama dhiirteeti akkaan dinqisiifattu ni jira yoo jiraate nuuf himi. Oromoorraa dubartii lama bara natti xixiqqeessaa jirtu beektaa kanaaf malee nama dhiisaan kudha lama hoosiitii yaama. Meegaasan garuu keessaa dubartiin akkaan dinqisiisadhu. Dubartii hedduu jira beektaa ispeeshaalii ala kana gaafa baate diyaaspooraatti dubartiin karaa qabsoo Oromootiin haa taatu Oromummaa kanaa babal'isuuf guddisuuf haa taatu hedduu jira dubartoonni. Garuu immoo alatti chaansii qabna beektaa waan akkasii godhuudhaaf biyya keessa warra jiranitti moora fookasii amma fakkeenya Daraartuu Tulluu dubartoota kan akka dinqifadhu keessaa tokko. Maaliif jennaan pirinsipila ishii qabdu bitatti tola. Hedduu nama pirinsipila bulu. Kanaaf ishiin nama guddaadha. Hedduu takka nama dinqifadhu keessaa takka ishiidha. Lammadaa yaami yoonaan jettee nama tokko yaamii tokko dhiisuuf fedhu beektaa nama hedduu jira. I think takkii tokko tana yaamii waan dhiisanaa wayya natti fakkaata. Maratin dhaaba maaliif hedduu jira dubartoonni keenya amma fakkeenyaaf yoo yaamnetti warra akka Aishaa Oromiyaa tanaa jira akka Najaat Hamzaa jira Toltuu Tufaa jira warra afaan Oromootiin buuka katabanii waa'ee Oromoo hedduu gurguddisuuf fiigaa jiran beektaa ijoollee hedduu hanga jiraniif tokko yaamee tokko dhiisuuf fedhu kanaaf Daraartuu marratti haa dhiisu. Dhiirallee gaafatamuuf ibsa. Dhiirri keenyallee hedduu waan ajaa'ibaa hojjetaa jirantu jira. Biyya keessaa illee ala kanaa illee waa hedduu warra hojjetu jiru warra hedduu takka dinqisiisadhu fakkeenyaaf amma karaa biizinasaatiin obbo Dinquu Dayyaasa hedduu nama dinqisiisadhu keessa maaliif jennaan biizinasa namni hundi ni godha biizinasa daleedaa ni hojjettaa ni argatta garuu waan argatte san akkam godhaa jirtaa waan jiru ilaaluu qabna beektaa yeroo hedduu qabeenyi ni dhufaa qabeenya keessan haala kamitti itti fayyadamaa jirta nama keenya nama hedduu gargaaru kanaaf saniin waa'ee Oromoo irratti hedduu nama ulfaatadha. Akkuma illee beektutti nama Oromoo hedduu gargaara hedduu akkan dinqisiisadha isa karaa saniin maaliif maallaqa kana qabattee hojiin qabrii seentu waan addunyaa irratti dhiistee deemtu kanaaf waan gaarii ittiin hojjetuun hedduu barbaachisaadha. Ispeeshaalii saba kana immoo sabni Oromoo saba miidhamee saba kana hanga dandeessutti waan qabdu bira dhaabbattee barsiisuuf waan adda addaa godhuun numa hundarra waan jiru hanga ta'eef inishatiivii isa fudhatee waan hojjetaa jiruuf hedduu takkan isa dinqisiisadha. Sanii achitti jechi hanga warra Jaalmarroo fi Jawaar Joosaa keessaa tokko isaan lamaan akkuma tokkotti walirratti ta'eeti warra hedduu dinqisiisadhu keessaa maaliif namni lubbuu siin kan beektaa Jaalmarroo nama wanni hedduu takka jaaladhee dinqisiisadhee wardi illee qabuuf hangam takka kan nama san jaaladhu maaliif namni ati wanni maayyii namaa kan duwanteessu lubbuu ta'e lubbuurra wanni hafe hin jiru lubbuu san namni siif kanneen immoo daggalaggale wama fedhe yoo dalagee namarratti hedduu takka kabajaa guddaa qabaa nama hedduu dinqisiisadhu namni Oromoodhaaf namni hundaa yoo ta'e Oromoof guyyaa tokko dadhabe guyyaa tokko waan gaarii dubbate guyyaa tokko bule kabajaa guddaa namarratti qabaa haa ulfaatanii Jawaaris akkasumatti situation keessa inni jiru duraan illee ammallee haa taatu Oromoo waliin beeknu kanaaf san hunda lubbuun akka nama hundaati nama irraa caalu ta'e waan lafa hojjetaa jira. Kanaaf innis akkasumatti nama hedduu dinqisiisadhu maaliif anaa yoo taate fi gaafadhan kannaa lubbuu sana deemaa lubbuu lama yoo ta'u qabaate takka kan ta'e takka daftee itti deebisa. Takki ittiin deebine garuu riskii godhu jechuun hedduu itti eegsaman. Kanaaf hedduu takka isaan dinqisiisadha. Galatoon. Gara xumura sagantaa deemu jira. Maagii waan sadii waan jiruu keessatti dhabuu hin dandeenye nuuf himi. Waan sadii. Wanni sadii. Waan jiruu kiyya keessatti dhabuu hin dandeenye. Oromiyaa dhabuu hin danda'u jiruu kiyya keessatti.
sun takka akkuma fedhe taatu Oromiyaa san yennee achi gayyaaduun hedduu takka hoppii guddoo dhuunfan asitti. Isin gaa warra biyya jirtaniif keessaa jirtaniif isitti mul'atu malee gaafa biyyaa xiqqoo gabbaate namatti dhagahama beektaan yeroo takka takka akkasii jaa gaafa biyya jirru akkasii asitti akkamitti akkana taanee hin jaa. Garuu immoo gaafa biyya hambaa jiraattu biyyi teessuun hangam takka akka biyya jaalatullee beekta. Hangam takka akka yaaddullee beekta. So biyyi sun akkuma feeta taatee aanu jiraattu san dhabee jiraachuu hin danda'u. Halammadaa ilmaa kan jedhamee jiraachuu hin danda'u. Ilmaan akkuma tiimeetti ilmaan afur hin qaba. Zarta abbaa manaa. Abbaa manaa. Itti deemoo dandeessu. Laalee moodanaa. Okay, mee gara Osfaanatti deebinaa. Mee taphni kubbaan Osfaanaadhaa maaliif amata qofarratti hundaa'e? Yeroo hunda maaliif taphni hin taphatamne? Amataaf amatatti qophiitu qophaa'a malee yeroo hunda ni taphatan ijoolleen qopheessuuf jechuudha amata saniif. Jechuun toornamentii kan qophaa'u waan amatatti yeroo takka qophaa'u torbaan tokko jechuudha guyyaa 8 qopheessinaa. Sun wanni ta'eef gaafa diyaaspooraa kana jiraattu hojii jira, ispaasifiitii hedduu jira nama biyyatti warra gargaaruu jira, asitti illee ilmaan qabdaa waa hedduu jira. Kanaaf san konsider gootee amatatti jechuudha hojiirraa fiqaada fudhattee ilmaan kee fidattee isteeta tokko qofaa miti ka godhatu isteeta tokko qofa taate every month illee every 3 months illee ni goota maaliif wiikeendii yoo goote warra isteeta san jiraatu ni dhufu. Kun garuu diyaaspooraa warra jiru hundaaf godhame yoo danda'ame even warri biyya jiru illee dhufee irratti argame ni gammachiisa. Kanaaf wanni amatatti godhamuuf namni hundi yeroo san akka dhufee irratti hirmaatuu danda'u. Kanaaf heddummina keenyas agarsiisuuf aadaa keenyas kubbaa miilaa qofaa miti ni beektaa. Fiiginsas ni qabna. Abbabaa Biqilaa legasii run qabna. Baaskeetbool illee ni jira. Ijoollee biyya kanaa tiimni illee heddummaatee jira. So aadaa waan adda addaa agarsiisa adda addaa jira. Aadaa kaanseptii adda addaa jira. Sun immoo waan akkasii san guddaa san yeroo hunda ni godhe yoo itti meempaawarii hedduu barbaachisuuf deema. Amatatti wanni godhame immoo nama kana walitti fiduuf hanga ta'eef malee tiimni jiru kun amma tiima 27 akkas qabna. Tiimni kun bakka jiranitti jechuudha. Isteeta hunda keessatti yeroo hunda ni shaakalanii taphatanii walitti dhufanii maal godhan. Garuu amatatti immoo bakka takkatti sun hundi isteeta jiruuf isa keessaa walitti dhufee yeroo takka wal kabajnee wajjin taphallee wal bashannansiisnee wal bohaarsiisnee wal barannee adda deemna malee yeroo biraallee numa taphatan. Okay, taphattoota kana yeroon fi Osfaanaa amatatti qofamoo ati kan irratti hundooyte isaan kan ilaaltu yeroo Osfaanaan alatti illee ni to'atta ni ilaalta. Osfaanaan alatti yeroo Osfaanaa warra taphattootaaf yoo jiru waan wal agarra beektaa. Osfaanaan alatti gaafa ta'e immoo reprezentatiivii qabanii koochaa qabanii so tiimni hundi nama lama qaba reprezenta nama isaan godhu jechuudha. Ji'atti miitingii godhanna waan deemaa jiru riippoortii dhaleessanii maal godhanii waan akkasii goone sanirratti hojjenna malee akkanatti waan taphattoota wajji Osfaanuma irratti wal agarra. Garuu immoo yoo qophiin jiraate fakkeenyaaf last year warri Denver burqituun wanni Afrikaa keessatti participate godhanii turanii moo'anillee turanii na afeeranii so dhaqeen gaafa sanachi OMN illee laayivii dabarsaa ture na hojii deemanii warra OMN illee fudhadhee dhaqee laalee irratti argamee laalee jechuudha gaafa san rabbi kadhataan ture rabbi karaa dira kana fidee nan xiqqeessin jee akkasumatti moo'an ijoolleen moo'anii gammachuun galee waan akkas akkasii gaafa warra alaa warra biraatti hojii taphatan ni dhagaa naaf yeran dhaqee irratti argame isaanii gargaaru immoo akka ji'atti immoo reprezentatiivii isaaniitii wajji wal agarra irratti. Mee karaa xumuratti gaafilee lama akkanaan nuuf hafee amma dura Saudi Arabiyaa deemtee turte baqattoota laaluudhaaf warra jedhame achitti mudannoo si mudattee jiran fakkaata laaltee jirtamoo osoo laaliin si deebisan karaa achitti. Ilaalle dhaqee garuu dhaqee achumaan uummallee goonee waa hedduu waan beektaa gaafa haasa'uun jiru warri wanni dhagayaa turre ammas viidiyoo adda addaatu bahaa ture. Waan hedduu nama gammachiisne jechuudha mana hidhaa keessa ijoolleen hangam takka akka dararamaa jiran agarree soo saniif jidda jiranii embaasii Itoophiyaa deemnee because achii malee seenuu danda'u maaliif lammii Ameerikaan kan ta'eef ijoolleen tun immoo ijoollee Itoophiyaati naan hayyaman. Kanaaf dhaqee jechuudha hayyama karaa isaaniitiin mucaa Oromoo tokko jira kaawunsulaadhaan fakkaatachaa jiru inni isaa wajji haasawee innillee silaa nama gaariidha nallee gargaaruu tiraay godhee garuu wanni tokko wanni bare maali beektaa Oromoon yeroo hunda even paawara illee qabaattee aangoo illee qabaattee ifitti amantu beektaa
rakkinni guddaan nu keessa jirullee wanneen argee gaafa sansanii hedduu tokko waan nama arsuu lolaan achi akka nama maraatetti iyyaan deeman achi maaliif waan tokko ati yoo paawara tokko sakkananii hojii tokko hojjedhu siin jaan sun si harka jirti barate waan itti fayyadamtee uummata kee gargaaruun yeroo immoo yeroo hundaa'u namaan gubbaa jirettee nama ofirratti eedu kaafidansii san dhabdaa nama keetillee hin gargaartu ati meeshaa wachochi kaayatanii maaliin jee ati meeshaa anjee bakka tas kaayanii nama si gubbaa kaayanii what is the point in jee as jiraatuun pointummaan ati bakka sanatti hojiin ati hojjettu kun maali sanirraan piipii taatee maqaa fitti fudhattee eegaas teessee fuun jeen maaf hin gargaaru uummata kee ijoolleen tun rakkataa jiran takka ijoollee gargaaru nama gargaaru dhufus hayyama kannuu danda'u jee nama biraa tokko I think Adam jedhanii isa Adam maal inni ambaasaddar achi jira beektaa isaa wajjii qaxaroo jee akkasuma nuu qabee naaf abbaa manaa kiyya seeneen dubbiseen namtichi yoo si argu hedduu nama gaarii afaan nama sukkara afaan hidhatee deemu maaf dhuftan jee akkana akkanaaf hin dhufe gargaaruu fedha yoo meeshaan bitamu maallaqni ta'u hayyee meeshaa bitamoo jiraatu ijoollee dubartoota jira achi keessa dhiigni faa itti dhufaa mala huccuu faa agarree jira kana teeraa ijoollee firraa qabnee jira kofoo uffatanii deeman waan akkas akkasii bituuf fe'in alliis ijoollumaas jiraniif illee hin jeen xuruu hasaab ne ujee namtichi yaada gaarii fiddanii mee isaanis dubbiseetiin fedhanii beektaa namaa laa dhufu kanas maal maal garuu itti himaa warra Ameerikaatii yoo diddan waraabanii isin deeman akka kan jaannaan jee haasoma keessaa afaan Tigree beektan hin gaafate beektaa Tigree miti hin afaan Tigree beeknu ta'uu afaan Oromoo beeknaan jee akkas jennaan I think odon joo baadheen jee egasii beektaa maaliif san jennaan namtichi ma cufamee yoo egasii jeetu jee booda okay dubbiseen maal maal jee sitti manaan jee hayyee boru saa kanatti koottaa isin geessaa jee okay inni saa sanii dhufne hin jiru itti bilbilaa jirraa jarri soomana ture soomananii guyyaan rafanii galgala deetanii jee hin deemuun jeenasi makaraa deena beektaa daa'ib goone so asumatti eegaan jeen amma mucaa Oromoo kaawunsilaa sunii achi jira isaan gaafadheen waan kun nutti mataa jira moo ati amma nama Oromooti jeen isaan isin jeen hayitin si gaafadha inni kun amma hayyama kana argataa jira moo maaltu deemaa jiraan jeen guyyaa dheeraa ollee beeka booda maayyira mucaan Oromoo sun rakkate beektaa qoonsilaadha sanuu bara maqaa itti kannan ati jeen maqaa kananii namni gaafa si argu jeen meeshaa as kaayanii wannummaan Oromoon OPDO jibbituu ta duraa tanan jeen maaliif meeshaa namaa ta'uu keessa kan maaf hin ajajneen jeen hawaasa si kananii miti hin deessan ajaj yoo si organe haas darbanii jeen maal dhabda wanni ati dhabdu bara kanatti waan jirre yoo maallaqa kana dhabdi malee wanni biraan jiru jeen maal makee yoon dareen afaan Oromoo haasotte sanirraan wanni tokko kan argachitti beektaa afaan Oromooti ijoollee haasottu jiru dhufanii gaafa ijoollee afaan Oromoo haason afaan Amaaraatiin itti deebisan ijoolleen tun afaan Oromoo haasawaa jirti namni tokko afaan Oromoo gaafa sitti haasawu ati nama hiyyechaa sitti haasawu beektaa isaan immoo didanii afaan Amaaraa jala deebisan maal hin jedhe iftuffatuu hanganaa kun maal awwalloleen achuu deemu odanii jiraadhe nama sun ni ajjeesan saa boojaarsi akkanaan jee kun Ameerikaa miti haabaan osii jaa miti noo jeen haay afaan Oromoo sitti haasawaa nuti Ameerikaa keessatti eenee faranjii hojii afaan Oromoo haasawaa miti jeen afaan Oromoo haasawaa yoo beene nama afaan beeku nu fidan jechuun kasiyyo kanatti achi odoo afaan isaanii beekanii nama Oromoo taatee nama Oromoo keessatti seenee akkamsiin jiru salaamna ittanet xiqqeenya kanarra caalintiin ati sammuu keessattuu jeen isin gabroomee jiran sammuu keessan dura bilisoomsaan jeen wanni bira mootummallee balaaleffatanaa jiru mootummaan kasi godhaa jiru as mootummaan taa'ee silaaluutiin jiru afaan kemaa afaan Oromoo haasottee afaan Oromootiin maa nama gargaartee si gaafata sin gaafatu beeka ifiif gabroomsaa jettan jeen booda bilbilee naa beeta hin taane dubbiin maal maal naan jee dhaqeen yizeen nadidan achi dhaqeen makiina diraayif godhee bakka mana hidhaa sanii dabarra beektaa mana hidhaa sanii agartee abdii ifiif atuu if qabuu dandeessu namni achi dhaqee ijoolluma sabsitti si dura dhufa beektaa ulaa san gaafa laalte maali ijoolleen tun balleessaa takka malee rakkinaa biyya isaaniitti isaan baase malee biyya dhabanii hin baan rakkinaa bahanii biyya namaa keessatti immoo akka nama ajjeesetti wanni kaampaawundiin isaan irratti ijaaramee jiru gibbiin maal ibna baradii jaaniin kana gartee gibbii kanaan ijaaramaa maskoota xixiqqoo tokko jira biyya Ameerikaa keessatti nama ajjeese bakka akkasii hidhamaa beektaa sana argeen boo'ee uujee achuma na buustan malee asumaan seena dhoorgaa sanuma achi makiinaan dabuu hin ta'u beektaa odoon achi iyyuu odoon maraadhu achi deeme beektaa ilaa ammatti yoo yaadan itti garaa keenya gubata kan dhaqee odoon ijoollee san nama tokkollee odoon argeen wanni biraa hafte didanii so kanaaf namni keenyallee warri mootummaa kanaa wajji bakka takka jiru beektaa yoo agarte si aarsanii if xiqqeessuun akkanaa maali dhiistanii maan deemta akka dalagadhaan jeen asumatti gabbaate kun if xiqqeessuun fidiyya maaliif nama kee bakka itti gargaaruu hin dandeenye kana Oromoo jedhanii si kaayan namni kun gaafa sitti dhufu nama Oromooti jeessi dubbisa nama kiyya na gargaara jeessi dubbisa beektaa namtittii takka ilmoon deemti waan tokko sitti ilmoo qabattee deemti galuu feeti beektaa waan biraa gaafachaa hin jirtu garuu fedhaalispaasee waan tokko baasan achitti naamaa isaatti qabatii sigdichara tokko farramanii itti kannuu hafee beeka inni raasee carashaalee jaan kan nama biraati irraa fuudhe kootu hin jeen
Rafuudhee intalli sun warra jimaa na fakkaatti beektaa. Rafuudhee maal hin jee maal taatee galuu fedhaan an jettee namtichi banaanaa ari'ee jira abbaan manaa ittiin tee galuuf hin deemette ilmoo qabdi namtichi tun everyday asii deddeebi'aa jira jettee signichara tokko naa kan nuti danii akkana deddeebisanii inni carrishaan lokko boosu namaan jira qabadheetiin akkana itti ulaa darbee namtichi tolseen kana farramuu dadhabdanii hin jee harka kee qabeessa farrasiisa namtichi ilmoo jasa deebisanii maal gubboo feetan hin deebiin gubboollee fedhan beeku immoo just I don't know haalli isaan hojii achitti hojjetanii yoo laalte namni keenya dura bummaan haa gargaaru malee hedduuta karakkataa jiran warri namni keenya immoo nama Oromoo ta'e aangoo mootummaa kana qabatee uummata kanan bakka bu'ee as jira jee yoo waan takka godhuu hin dandeenye ta'e an dhiisatti malatti galee sadaqaa kadhatu naa wayyaa akkam bakka nama gargaaruu dandeesse ayi na haayanii nama keenyatti gargaaruu dandeenye maaf hin isaa tu waan nama arfu kan argee dhufe jechuudha dhiifa maqaa immoo nagaa wadhee nagaa fatte beektaa waan namaati rakkoodha waan ta'eef rakkoon aarii hin dubbanne aara nama baastu tole wanni sun waan hedduu nama dhibu rabbii uummata keenya kaatti jiru haa baasu jechaa mee kara gaafii xumuraa yeroo deemnu maagiin mee nama biizinasaati biizinasni ichi keessatti maqaan maagiitiin jiru maal faadhame maagiin maal hojjetti? Maagiin biizinasa hedduun anoo jedhu biizinasa mootummaa wajjin wal qabate hoomkeer akka jedhan akka amma bakka oolmaa manguddootiin qaba. Manguddoonni dhufanii ittiin eksersaayisii baratanii afaan ittiin barsiisnaa warra afaan baratuu fedhus waan tokko ni jiraame beezik waan ta'e ittiin waliin galanii fatara nyaatanii qadaa nyaatanii asumatti ispoortii galatanii geema adda addaa taphatanii ittiin kind of community environment jechuun wal bohaarsiisanii siyaasonni galan bakka akkasiin qaba. Kan biraa ammas bakka oolmaa ijoollee chaalkeer jechuudha. Sanis ni qaba. Hanga sadii takka qabaatanii bakka sadii irraa jechuudha. San bira kadabre immoo Shamsiyaa Hope non profit organization qaba. Tolchiidhaan waan adda addaa hojjennu jechuudha. State of Minnesota funding godhe jechuun yeroo COVID hedduu biyya kana dheessan nyaata adda addaa ijoolleedhaaf akka manatti deliver godhamu jechuudha. Makiinaan dhuftee guurtee akka heertuu waan akkasii hojjetaa turre. So kanuma kana gaawwanne nama hojjedha. Namni biyya alatti akkana biizinasa mataa ofii qabaatee dalagaatii irra dabalaa waan ajaa'ibaatti maashaallah rabbi ammallee itti yaada balu. Dhuma irratti egaa wanni jiru hawaasa Harargeetii fi kan naannoo hedduu hongee balaa hongeetiin dhumu jiranii maagiin akka pirezidaantii Osfaanaatii fi akka qabsooyituu fi haadha biizinasa haadha qabeenyaa takkatti yaadni ati yookiin wanni isin gumaachitan ni jira moo waliidha gumaachuuf deemtan hawaasa kanaaf yaadni isin qabdaniif maali? Yeroo hundaa'u waan sanarratti yeroo hunda waan irratti hojjennu nuti beela qofallee osoo hin taane yeroo balaa adda addaa karaa adda addaatiin uummanni keenya miidhame waan irratti hojjennu yoo yaadatame baatii dabartee gaafa Osfaanaallee warra wallootu Osfaanuma keessatti jechuudha guuraa turre guuramee maallaqni sun illee isaan gahee viidiyoodhaa ergaa jiran everyday jechuudha yeroo bakka barbaachisoon maallaqa kannan sanirraa naaf erganii. Sanii achitti immoo amma beela saba keenya irratti buute kana karaa hundaanuu gargaarsi godhamaa jira. Organization adda addaa jira warra organize godhee maallaqa kana guuraa jiru. Sanarratti illee gumaacha godhaa jirra. Duraaf illee waan itti fufu maaliif beelti bakka tokko qofaa miti bakka hundamma taraan deematuma jirta akka agarru kanatti. Kanaaf wanna guddaan tokko furmaanni guddaan dhufuu qaba. San immoo bakka adda karaa adda addaa namni gurmaa'ee guuraa jira maallaqa. Sanirratti akka Osfaanaatti yoo ta'in akkuma maagiitti akka mataa fayyatti jechuudha. Irratti wanta godhaan jira. Looneet godhaan jira. Irratti gumaacha kan naafman jira. Duraaf illee waan hin godhu. Akka karaa birootiin immoo ifiifillee ijoollee qabaa biyya. Ijoollee hanga 50 takka barsiisuu nyaachisuu waan akkasii sanirratti illee amma xiqqoolsiisuuf illee nambara sana ga'uu yaada qabna. Karaa biroo kana. So haaluma saniin gaa hanga danda'ametti nama takka illee yoo ta'e nama lamallee yoo ta'e namuu fudhatee akka nama fi beelarraa baas asumaanuu waamicha godhaaf nama hundaanuu haruma dandeenye ati nullee eeguun qabu namni beekte organization adda addaa illee eeguun qabdu ni beena bakka beelli kun jiru naannoo kam akka ta'e beekamaadha. Kanaaf karaa nama beekuun illee namni gumaacha godhuu danda'u seetuma ergee karaan biraa immoo karaa Facebook irratti illee tola Facebookiin post godhamaa jira. Biyyatti illee direct namni ergaa warra qindaawee waan kana irratti hojjetaa jiru jira. Karaa sadii illee gargaaru danda'a namni. So akka nama tokkotti karaa fayyaan
gumaachaan jira. Duraaf illee gumaacha. Waan dhaabbatu miti jechaaf hin ta'e waan yeroo takka gumaachitee dhiiftu miti yeroo hundaa waan itti fufuu qabu. Ulfaadhu. Tole kabajamtootaaf daawwattoota keenya hundi keessanuu sa'aa teessannuu kannitanii daawwachuu keessaniif galatoomaa sagantaa xumuruun duratti maagiin dhaamsa gaafii yaada yoo qabaatte carraa siif hin kannaa waan jettu yoo qabaatte jee sagantaa teenya ni goolabna. Yoo warri ilaalaa jiru gaafii yoo hin qabaanne ammallee itti deebisee kanuma irratti cimsuu fedha. Uummata keenya warra beela'oo kana haalaallu. Daawwattootaaf carraa yoo kenname koomentii jalatti gaafiilee takka ni fudhannaa. Gaafii barreessuu ni dandeessan carraan isiniif kenname gaafadhaatii ni xumurra sanbooda waan jettu jee. Kana jechuun immoo kanuma irratti jabeessuu fedha. Amma na gaafate kanarratti beelti hedduu uummata keenya fixaa jirti. Akkuma agarru kanatti karaa adda addaatiin. Kanaaf wanni biraan tura. Beelti garuu yeroo sii kan beekee qawween irra du'u wayya ilmi namaa fayyadamuu. Haala jiru qofa hin taane waan qabdurraa daabboo lama qabaatu tokko kannaa uummata keenya bara biliis dhaabbadhaadha. Gargaara uummata keessan walaa gargaaru nama lubbuu fi baasetti booda biyyaaf illee lolee biyyallee ni qabnennee nutillee isin qabnennee gad dhufnaan dura lubbuun teessan bahuu qabdi. Kanaafuu akkasumatti haala saniin lubbuu walii haa baraarru uummata keenya hin irraanfatina wal jabeessaa tokkummaa keenya jabeessaa wal jaaladhaa amillee turistii jaaladha. Shamshuddin Falleen as jala jira. Shamshuddin afaan salaam siin jiru jiranii. Akka jecha. Tole egaa hundi keessanuu abdii hooyoo jaartii fuutaa taraati irratti interviyuu gaafadhaa. So hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa sa'a daqiiqaa meeqa deemnee daqiiqaa 50 akkana deemnee jirra. So kanuma maagiinis waan hojjettu qabdii anis sagantaa biroon qabaa. Ulfaadhaa jennaa maagii yeroo tante ammallee irra deebi'ee aarsaa gootee akkan waliin turuu keetiif galata onni irraa burqee galatoomii siin jaa ulfaadhu warri urjii nu keessanis galatoomaa ulfaadhaa kanuman jaa. Ulfaadhu isin hundi warri asirra daawwattan galatoomaa dhaamsa keenyas dabarsaa galatooma. Tole ulfaadhu na yaadnu ture.